xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Oromoo Faristirraa gara abbaa burtukaanitti jijjiiramee jira. ለምሳሌ ደምቢዶሎ የታገቱ 18 ተማሪዎች ማን ያገታቸው? ትክክለኛ ነገር አይደለም። እውነታው ምንድነው? ሸኔ ነው የተባለው። ሸኔና የኦሮሚያ ክልል አንድ አርጎ 18ቱ ልጆች ያገተው ጃልጫላ ይባላል። እኔ ደግሞ ባለትዳር ነኝ፣ የልጅ እናት ነኝ። አግብቼ ተደረ ተኩይ የወለድኩት ልጅ ነው እንጂ በእገታ ምክንያት የወለድኩት ልጅ አይደለም። Intala Oromoo fi akkasumallee Yuunivarsiitii Dambidolloo maqaa balleessaa turte ABS TV irratti waa'ee kanaa wal qabatee Jawaar Mohaammed achirratti yaada ofii kennatee ture. Yaadni inni afaan Amaariffaatiin poosti godhe sun Oromoo hedduu dallansiisee ture. Namoonni hedduun fuula sooshaal miidiyaa irratti wal harkaa fuudhaa jira. Yaadni sun maali? Wanni Jawaar poosti godhe maali? Maaliif Oromoo Faristirraa gara abbaa burtukaanitti jijjiiran kan jedhu mee bal'inaan isiniin gaa. Inumaa kan kana caalaa nama ajaa'ibu Jawaar Oromoo ganeeti Habashaaf sagalee tahaa jira yookaan faannoof akkasumallee jara sabaan amaarataniif sagalee tahaa jira kan jedhu namoota baay'ee bal'inaan isiniin gaha. Oduu keenya biraatiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa barattoota 18 Dambidolloo irraa butamanii lubbuu isaanii dhaban achi buuteen isaanii dhabame kan galaafate Jalcaalaa jedhama. Qabsooti Jalcaalaan maqaan isaa kan dhugaa Ashannaa fi Goondaree jedhama jechuun saaxilee jira. Biraanuu Juulaa afaan Amaariffaatiin gaafiif deebii kan inni taasise bal'inaan isiniin gaha. Wal qabatee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed yaada Biraanuu Juulaa kana irratti qeeqa guddaa kaasee jira. Akkasumallee gaafii ajaa'ibaa gaafatee jira. Barattoota Yuunivarsiitii Dambidolloo eenyutu bute? Waan amma Biraanuu Juulaa jedhaa jiru kana olola bara 2019 hanga 2020 mootummaan geggeessaa tureen mee wal bira qabaati ilaalaa jechuun Jawaar Mohaammed qeeqa isaa kaasee jira jechuudha. Akkasumallee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fuulduratti waa hedduutu ifa baya jedhee hincitiin qabatee bira darbee jira. Kana irratti illee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed gaafii Biraanuu Juulaa afaan irratti deebii deebiseef yookaan akka gaafiitti kaa'eefii bira darbe jechuudha. Jawaar Mohaammed hanga fuulduratti eegna jettu waan beeknu dubbannee ammuma ifa haa baasnu jedhee bal'inaan kan isinitti himu jira. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Viidiyoon kunneen akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf laayik sheer godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya kallattimaan gara bal'ina oduu keenyatti isin dabarsa. Jalqaba irratti waa'ee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed Oromoo Faristii irraa gara abbaa burtukaanitti jijjiiramee jira jedhanii namoonni hedduun miidiyaa kanarraa wal harkaa fuudhaa jira. Waan hedduu nama gaddisiisu ilmaan Oromoo warruma kalee Jawaar deeggaruutu har'ammoo waan akkanaa kana diina duratti gadi bahee haasaa hedduu nama qaanfachiisa. Maaliif kana jedhameen kan jedhu akkuma beekamu intalti burtukaan jedhamtu miidiyaa ABS TV irratti baatee Oromoo maqaa balleessuuf akkasumallee akka waan waraanni bilisummaa Oromoo irratti gocha kana raawwatee fi akkasumallee Yuunivarsiitii Dambidolloo maqaa balleessuu isin yaadatama. Kanuma wal qabatee jechuudha. Jawaar Mohaammed barreeffama lamanan koobamaa jedhu barreessee ture jechuudha afaan Amaariffalleetiin. Namoonni hedduun gara biratti fudhatanii gara biratti hiikkatanii faannoof sagalee ta'aa jira, mata bashaatiif sagalee ta'aa jira, qabsoo Oromoo irraanfatee budaa maaltu si nyaate namoonni jedhuun hedduun arga jechuudha. Miidiyaa kanarra inumaa xiqqeessuu bira darbanii waan inni gaafa miidiyaa BBC irratti illee gaaffii deebii taasisee ati gaafsanillee akkana jedhuu diddee har'allee akkana jedhuu diddee har'allee Oromoof sila har'a si eegganna guyyaa kana namoonni hedduun waan akkana haasaa walumaa galatti jechuudha. Jawaar kan jedhe dubbiin butamuu barattoota Dambidolloo deebitee dhuftee jirti. Dubbii kana irratti qaama lamaatu atakaaroo waliin seene. Qaamni tokko qaama quuqama saba isaaniitiif qaban yookaan balaa saba isaaniirra ga'u irraa ittisuuf carraaqanii fi akkasumallee luttee galtoota qaama Amaaraa irraa saba Amaaraa irraa kan tahe qaama kana lamaantu atakaaroo walitti seene jedhee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dubbatee jira jechuudha. Kanuma kan warri miidiyaalee wal harkaa fuudhee akka waan Jawaar uummata Amaaraatiif sagalee ta'e uummata Oromoo jibbeetti jechuudha kan balaaleffataa jiranillee isuma kana jechuudha. Akkasumallee dubbiin ifaa bar jedhee Jawaar Mohaammed dubbatee jira. Bara 2019 irraa kaasee hanga 2025 raawwate jechuun hawaasa Amaaraa dallansiisanii of cinaa hiriirsuuf humnoota Oromoo haleeluuf guuza baafachuu isaanii ni yaadatama. Har'ammoo taateedhuma san as baasanii Oromoo guuza baafatanii uummata Amaaraa irratti duuluuf fayyadamuu fedhan jedhee warra mootummaa baanaa beeka.
warra diraamaa kana dalage baana haala kanaan dubbate jechuudha Jawaar Mohammad. Hedduu kan balaaleffatame isuma kana maalumaaf uummata Amaaraa kana maqaa dhoota. Jawaar bakka kamitti iyyuu saba cunqurfamee fi akkasumallee nama miidhame bira dhaabbatuun isaa beekamaadha. Fakkeenyaaf Oromoo qofaaf hin qabsaa'u bar mirga sabaaf sablammootaatiif namni kun nama guddaadha kan inni qabsaa'aa jiru. Kanaaf immoo xiqqeessitanii akkanatti ilaaltanii waan bal'isanii silaa namni ilaaluu danda'u xiqqeessanii ilaalanii haala kana mee barreeffama isaa sana hanga dhumaatti dubbisaati Oromoof sagalee ta'ee fi Amaaraaf sagalee ta'ee dubbadha. Moo maaliif mootummaa qeeqee yoo taatanii dhugaadha. Mootummaa qeeqee jira garuu kun waan dhugaati diraamaa lafatti dalagame. Namni tokko siyaasaa keessatti qaamni tokko saba tokko dha'uu gaafa barbaade jalqaba irratti diraamaa dalagaa waan isa saniin itti dhoobuu barbaada. Samboodan diraamaan eega qophaa'e uummatatti miidiyaa irratti gadi baasaa uummata irratti lafa irratti illee gadi baasaa sana boodan ni rukuta gara rukutuutti deemaa jechuudha waan bahu ilaalee duuba taa'ee jechuudha. Kun diraamaa lafatti qophaa'ee uummata Oromootiin dha'uuf qopheeffame akkuma inni jedhee jechuudha. Kanaafuu mee xiqqoo irraa of qusadhuman jedhaan waan biraa hin jedhu. Kana irratti ammallee Fiild Biraanuu Juulaa gaafiif deebii geggeessee ture jechuudha. Gaafii deebii inni geggeesse kana irratti illee xiinxalaan siyaasallee gaafii kennee jira. Deebii kennee jira. Mee waan Biraanuu Juulaa jedhe kana dhaggeeffannee walitti deebine yaada irratti kennan afaan Amaaraatiin gaafiif deebii godhe afaan Oromootiin isinitti hima. ለምሳሌ ደምቢዶሎ የታገቱ 18 ተማሪዎች ማን ያገታቸው? ሸኔ ነው የተባለው። ሸኔና የኦሮሚያ ክልልን አንድ አድርጎ በስምምነት ያን አፈና እንደፈጸሙ አድርጎ ትርክት ሰርቶ ያፈነው ግን ፕላን ቢ ያለው ኃይል ነው። ፕላን ቢ ያለው ኃይል ሸኔ ውስጥም አለ። 18ቱ ልጆች ያገተው ሰውዬ ጃልጫላ ይባላል። ጃልጫላ የትግል ስሙ ነው። ትክክለኛ ስሙ አሸናፊ ጎንደሬ ነው። አሸናፊ ጎንደሬ ደግሞ የአብን አባል ሸኔ ውስጥ የተመደበ ነው። ጎንደሬውን ሸኔ ቤቱ አባላት አድርጎ የተቀበለው ደምቢዶሎ ነው ተወልዶ ያደገው። ደምቢዶሎ ነው ተወልዶ ያደገው። ከሸኔዎቹ እኩል ቋንቋ ይናገራል። ስሙ ደግሞ ጃልጫላ ተብሏል። ሸኔዎች ያውቃሉ ይህን ነገር ሲያደርግ ወይስ ከሌላ ኃይል ጋር ተባብሮ ነው የሚፈጽመው? ኖ የሸኔ ቡድን መሪ ሆኗል እኮ ሰውየው። ሸኔ የበላይ አመራር ተነጋግሮ ነው ምናምን የሚል ነገር እስካሁን አልደረስንበትም። ግን ያገተው እሱ ነው። ካገተ በኋላ ሰጣቸው። ከዛ ሰዎቹን ሰጣቸው። ከዛ የሰዎቹን ደብዛ ጠፉት። ለማን ነው ሰዎቹን የሰጠው? ቅድም እንዳልኩ ፕላን ቢ ላላቸው ወይ ፋኖ ወይ ደግሞ አማራ ብሔርተኞች ተሰጡ። መረጃው መንግስት ያለው መረጃ ይሄ ነው። እኔ ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። የት ገቡ? አሁን የፈለግናቸው ባህር ዳር ነበሩ የታፈኑ ልጆች። አዎ ባህር ዳር ብዙ ጊዜ ቆይተዋል ሳናውቅ እኛ። ከዛ እኛ መረጃ ደርሶን ክትትል ስንጀምር ደግሞ አስወጧቸው። Fakkeenyan siif hima Dambidolloo keessatti barattoota 18 eenyutu ajjeese jedhee gaafannaan shaneedha jedheen gaazixeessan. Shanee fi naannoo Oromiyaa tokko godhanii maqaa isaaniitiin akka ukkaamfaman godhe diraamaa dalaganii kan ukkaamsan pilaan bii warra qabuudha. Pilaan bii warri qabu shanee keessallee ni jira. Fakkeenya tokkon siif kaasaa barattoota 18 yuunivarsiitii Dambidolloo keessaa namni ukkaamse maqaan isaa Jalcaalaa jedhama. Jalcaalaan maqaa qabsooti. Maqaan isaa dhugaa Ashannaafi Goondaree jedhama. Inni warra garee Abin Irraayi. Ashannaafiin garee warra shanee keessatti aangoo guddaa nama qabuudha. Shaneen kana ni beetti jedhee gaazixeessan gaafannaan inni Dambidollootti dhalatee guddate walqixa afaan Oromoo dubbatu sirritti wal beekan jedhee deebiseef. Gaazixeessalleen kan ajaa'ibaati. Namichi kun shanema qofa moo qaama biralleetiin wal beekan jedhee gaafatee ture. Gaafannaan Biraanuun akkas jedhee deebiseef. Lakki inni bar ajajaa shanee tahee jira jedhee deebiseef. Gaazixeessalleen kama addaatiin waan wal qunname fakkaata. Ammallee itti dabalee ajajoota shaneetiin wal beekanii wal quba qabu. Jee gaazixeessaan yeroo gaafatu ajjecha ijoollee kanaa irratti waliin mari'atanii fi wal quba qabaatanii hanga ammatti wanni dhageenye hin jirtu jechuun deebiseefii jira jechuudha. Garuu ijoollee 18 Dambidolloo irraa butamte kan ajjeese garee isaati. Eega ajjeese xumure boodan reeffa isaanillee garee isatti kennee ofii gara naannoo Amaaraatti bade jedhee dubbatee ture jechuudha Biraanuun Juulaa.
eenyutti kenne saba kamitti kenne saba Amaararraa immoo saba kamitti kenne jennaan eeyyee jedhee deebiseef jechuudha. Waan hedduu nama dhibu jechuudha. Akkasumallee waan dhugaa wal hin fakkaanne haala kanaan jechuudha ajandaa ajaa'ibaa jechuudha. Akkuma Jawaar Mohammad jedhee ture jechuudha qaama tokko bira dhaabbatanii qaama tokkoon dha'uuf jechuudha. Haala kanaan waan afaan isarraa fokkisu mootummaan waan akkanatti bakka hangana kana hundaayyuu jechuudha. Ijoolleen daa'imni iyyuu beektu tana ajanda jedhee fuudhee deddeemuun dhugaa hedduu nama qaanfachiisa jechuudha. ትክክለኛ ነገር አይደለም። እውነታው ምንድነው? ለትወና ብለው ወስደው ነው ይሄንን ነገር ያሰሩ። ስለዚህ ሙሉ ነገሩ ትወና ነው የተሰራው እንጂ ሙሉ እናት አባት አለኝ፣ ወንድም አለኝ፣ አክስት አጎት አለኝ። ቤተሰቦቼ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚኖሩት። እኔ ደግሞ ባለ ትዳር ነኝ፣ የልጅ እናት ነኝ። አግብቼ ተድሬ ተኩዬ የወለድኩት ልጅ ነው እንጂ በእገታ ምክንያት የወለድኩት ልጅ አይደለም። Wanti deemaa jiru hundumtuu sobaadha, dhugaa mitiyyi. Ani diraamaa na dalasiisanii diraamaa jedhanii osoo hin beekin diraamaa dalagaa ture soba. Wanni haasamaa jiru hundinuu dhugaa miti. Akkasumallee ani intala abbaa manaa qabdu akkasumallee ilmaanillee nama qabu nama dalagatee bulu intala kabajaa qabdu garuu wanti haasamu hundinuu dhugaa miti jettee burtukaan afaan isiitiin dubbattee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo meegaa namoonni hanga dhiyoon tana oduu kijibaatii wanni kun seenaa dhugaatii shaneetu waan kana irratti dalagee namoonni hedduun wal harkaa fuutanii jedhaa jirtan kanumaan wal qabatee jechuudha. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad irratti bal'inaan irratti duulamaa jira jechuudha. Inumaa keessa darbanii Jawaar abbaa burtukaan namoota jedhuuntu jira jechuudha. Uummata Oromoo gatee uummata Amaarratti galee namoonni jedhan hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu har'a dhugaa jirtu ni hubattan jedhee yaada. Dhugaan jirtu kana diraamaatu uummata Oromoo irratti dalagame, diraamaatu yuunivarsiitii Dambidooloo irratti dalagame. Kuni maqa balleessaadha. Seerallee yoo gaafate yuunivarsiitiin Dambidooloo irraa argata jechuudha.